si'achi loonni gaa'ela qabatan ganaatti gaa'elatti kan adeeman rakkina guddaatu isaan fuuldura jira naan jedhe Waaqayyo. Rakkoo kana keessatti maseenummaa guddaan akka jiru natti dubbate. Ilaa dhaggeeffadhaa. Namni gaa'ela hin qabata. Dhala kan hin godhannetti baay'ata. Si'achi sanyiin namaa lafarra akka yayyarachaa deemtu, akka xixinnaachaa deemtu Waaqayyo anatti dubbate. Dabalata darbee dhalli godhatamtu. Dhalli darbee Waaqayyo gadameessa namaa keessatti uumu qaama kan hin qabne, hir'ina kan qabu akka ta'e, harka miila gurra ija qaama guutuu kan hin qabne ta'uusaa Waaqayyo anatti dubbata. Ilaagmas namoonni iddoo sagaleen kun ergaan kun bakka inni ga'e ba'aa ammayyuu dubbii kanaan jireenyatti kottaa. Dabalata Waaqayyo akkas naan jedhe dhukkubi dhiirri dhalchuu akka hin dandeenye akka dhufaa jiru sagaleen Waaqayyo anatti dubbata. Dhukkubi kun rakkoo ulfaataa irraa fayyamuu kan hin dandeenye akka ogeessotaatti furmaata kan hin qabne akka ta'e Waaqayyo natti dubbata. Kanaaf dhaloonni kamiyyuu gaa'ela dhaabbatee jiru Waaqayyo na kadhatu bara kana keessa kan hin jirre ganaatti kan itti adeemus haa kadhatu. Kadhadhaa namoonni dabalata ammas Waaqayyo akkas naan jedha. Akkuma kana dhukkubni ulfaataan dhalootatti akka dhufaa jiru. Dhukkubni kunis asii gadi sammuu namaa kan nyaatu, jireenya namaa madaa'ummaadhaan gogaa namarraa kan lukkisu, rifeensa mataa kan lukkisu akka ta'e Waaqayyo natti dubbata. Ilaa iddoo sagaleen kun ga'e du'a jalaa akkati baatuuf Waaqayyo jireenya kee falmachuudhaaf dubbataa jira. Dhaloonni ergaa kana dhagaa jirtan ammas irra deebi'an jedha. Jireenyatti deebi'aa. Dhanni kee hin madaa'in. Dhanni dhaloota baay'ee hin madaa'in. Rakkinni gurguddaan, qoramsi gurguddaan karra nama baay'ee irraa hin maqama. Waaqayyo gooftaan ilaa maraatummaa gurguddaanis hin baay'ata bara kana. Dhukkubi kun adaba kana naan jedhe Waaqayyo. Dhaloota tunarra ejjete naan jedhe Waaqayyo. Dhaloota karaa korraa kaate naan jedhe Waaqayyo. Dhaloota daandii koo gadhiise naan jedhe Waaqayyo. Kanaaf harka koon ol fudhadha. Dhukkuba isaan ittiin fayyuu hin dandeenye. Dhukkuba isaan ittiin of to'achuu hin dandeenye. Ilaa dhukkuba kanan gaafa qabamtan of to'achuu hin dandeessan. Of oolchuu akkas hin dandeenye. Waaqayyo gooftaan maccaa anatti dubbata. Akeekkachiisa Waaqayyo bara kan ogeessota fayyaaf gara koo fide. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akkas naan jedhe. Sagaleen dhagaa barruu keessan irratti iyya daa'immanii nan dhaga'a. Iyya daa'immanii. Ulfinaa fi waaqa gaariidha kan nuti amanannu. Namoonni ija tokko maaf ilaalu gooftaarraan barannu. Kan ol qabne gabbuumna wal caalchifna nu weeyyame. Nu mijanna maal taane daganne waaqa sanuwaa. Biyya Itoophiyaa ilaalchisee gaafa Waaqayyoon kadhadhu Waaqayyo gooftaan maccaa akkas naan jedha. Biyyicha keessatti wanti gurguddaan akka ta'u Waaqayyo anatti dubbate. Maal jedhe furmaata isaa Waaqayyoon gaafadhu. Namni Waaqayyoo kan ta'e akka barbaadamu akka kabajamu dabalatallee bara kana keessatti rakkoo gurguddaan naannoo mummudatan yoo jiraatullee warra kan isaa ta'an akka Waaqayyo harka qabu natti dubbateera. Warra dhuunfaa isaa ta'an Waaqayyo akka inni harka qabu Waaqayyo anatti dubbateera. Ilaa sagalee kana dhaggeeffadhaa. Bara kana keessatti ilaa biyya Itoophiyaa keessatti ammas rakkoo Waaqayyo gara koo fidu nan dubbadha. Mootiin amantiidhaan mormu akka ka'u natti dubbate. Mootiin kun gaafa ka'u rakkinni guddaan biyya irratti, qoramsi guddaan biyya irratti, dhiigni dhalootaa isaa dhangala'aa jiru caalaa baay'inaan akka dhangala'u namaaf namni yaalaa qomoo adda addaatiin sanyii garaagaraadhaan biyyaaf biyyaan dhiigni dhalootaa akka dhangala'u natti dubbate Waaqayyo. Kana keessatti warri amma afaan Waaqayyoo taatanii gurra Waaqayyoo taatanii dhagaa kan jirtan ilaa dhaggeeffadhaa. Na kadhadhaa. Kana jalaa ba'uudhaaf na kadhadhaa. Keessattuu warra kan koo ta'eef qoramsa guddaadha, rakkina guddaadha. Naana kadhatan waan godha, waan raawwadha, ulfina koo nan raawwadha naan jedhe Waaqayyo. Yoo isin na kadhattan mootiin biyyichaaf hin taane, mootiin naannichaaf hin taane iddoof bakka hin kennuuf ani Waaqayyoon gidduu nan galaa jedhe. Hin kadhatamu taanaan garuu
mallattoon kun hin raawwatanaan jedhe. Dabalata masrakkoo mudatu beelli jabaan Itoophiyaa keessatti akka ta'u Waaqayyo natti dubbata. Sababa isaa xaa'oon yeroo ammaa qotee bulaan fudhatee ittiin fayyadamaa jiru akka xaa'oo uumamaa lafa keessa balleessu natti dubbata. Kanarraan kan ka'u harki adaba kootis duukaa dhaqa. Si'achi jedhe Waaqayyo maasiin midhaan hin baasu. Kanarraan kan ka'u biyyittiin hin beelofti, beela guddaan hin ta'an jedhe Waaqayyo. Bokkaan bonaaf ganna hin qabne roobi guddaan akka roobus Waaqayyo anatti dubbateera. Rakkoolee kana keessaa erga darbamee booddee biyya adabu harka koon isin irratti nan mul'adha. Du'a bakka lamaan isin nan ajjeesa. Lafa kanarratti yeroo malee akkasin duutan akkuma kan lubbuun keessan du'a bara baraa akka isheen duutuuf geessota fayyaa akkam taatan du'a bara baraa hin du'in. Lubbuu ajjeeftee hin du'in, lubbuu miitee hin du'in, gatii lubbuu sin gaafadha guyyaa dhumaatti isiniin jedha Waaqayyo. Ammas ergaa Waaqayyo gara koo fiduu nan dubbadha. Socho'i lafaa guddaan akka jiru Waaqayyo gooftaan natti dubbata. Socho'i lafaa kun hin baay'ata biyya alaatti, biyya keessattis ta'e socho'i lafaa namni hundinuu kan ittiin miidhamudha. Warri har'a jirra jedhan, warri beenna jedhan akka isaan hin jiraanne, warri dhaabbannee jirra jedhan akka isaan hin dhaabbanneef wanti isaan raasu, wanta isaan qabatanii ooluu hin dandeenye tokko isaanitti dhufaa jira. Ergaa kana biraan naa ga'inaan jedhe Waaqayyo. Laa ergaa kana biraan naa ga'inaan jedhe Waaqayyo. Laa Waaqayyo akkasin isiniin jedha. Ammas irra deebi'een jedha. Hin qoosinaa. Dubbii kootti hin qoosinaa. Ofii keessan dandeettii keessanitti hirkattan. Ani Waaqayyoon dandeettii koonan isinitti dhufa. Jabina koon isinitti dhufa. Jabina koo jalaa ba'uun dandeessan. Ani Waaqayyoon irree goolan kaafadha. Lafa kana harka koon nan tuqa. Harka koo lafa kana yoon tuqa. Dacheen kun isin baachuu hin dandeessu. Kanarraan kan ka'u namni baay'een iddoo tokkotti gaafa cabinsi lafaa kun baay'inaan lubbuu namoota baay'ee galaafatu akkasin biyya Itoophiyaatti harka laattan sagaleen Waaqayyoo natti dubbata. Biyya Itoophiyaatti galuudhaaf akkasin harka laattan Waaqayyoo natti dubbata. Utuu miidhamni kun isinirra hin gahin, utuu rakkinni kun isinirra hin gahin, utuu qoramsi kun isinirra hin gahin ba'aa kadhadhaa Waaqayyoon yaada garaa keessanii gaddaradhaa. Ulfina kootu cabenaan jedhe Waaqayyo. Biyya kanarratti ulfina kootu cabenaan jedhe Waaqayyo. Kanaaf ulfina koo nan mul'isa. Itoophiyaa keessattis cabin lafaa kun baay'ee akka ulfaatu sagaleen Waaqayyoo anatti dubbata. Kanaaf lafti dubbiin kun ga'e namni ergaa kana dhaga'aa jirtan rakkinni kun utuu nutti hin dhufin, dhukkubi kun, salphinni kun, elaa nyaatamuun kun utuu hin dhufin yaada garaa keessanii akka gedderattan Waaqayyo anatti dubbate. Egaa maali yaa Waaqayyo furmaanni keenya isaa dabee tajaajilatee fayyaa laataa jireenyi keenya. Maali malli keenya? Egaa maali yaa Waaqayyo furmaanni keenya isaa dabee tajaajilatee fayyaa laataa jireenyi keenya.